Inni irratti kan ilaalu inni shanaffaan ammoo peroxideidha jechaadha. Peroxide jechaan ammoo maal akka ta'e ilaalu. Compounds which contain oxygen with oxidation number -1 are called peroxide. Peroxide jennaan jechaadha. Oxidation number ni beektanii oxidation number isa jennuun kan haala kamiin akka barbaadnu ni beektan jechaadha. Kanaaf inni kun compound akkamiiti oxidation number isaa -1 kan ta'edha jechaadha oxygenii. Kana jechaan oxygenii yeroo baay'ee maa'inni oxidation number isaa meeqa? Oxidation number isaa 2 dha jechaadha -2. Oxidation numberin oxygenii meeqa? -2 dha. Garuu peroxide keessatti oxidation number isaa -1 dha jechaadha. Kanaafuu isaan kanneen peroxide jennee waamna jechaadha. In peroxide is the two oxygen atoms. Oxygenii lamatu jira. Oxygeniiwwan lamaan kunniin are linked to each other and with atoms of other elements. Kanaafuu isaan kunniin lamaan isaaniitu maal ta'anii lamaan isaaniitu wal nyaatan jechaadha yookiin ammoo liinkii wajjin qaban, boondii wajjin qaban jechaadha. Akkasuma elementii biraa wajjinis maal godhanii bondii qaban jechaadha. Thus peroxide contains the peroxide link kan of keessaa qaba jechaadha. Linkii kana yoo kan of keessaa qabaatu taate inni kun oxide sanii maal jennaani? Peroxide jennee waamna jechaadha. Some examples of peroxides are hydrogen peroxide. Fakkeenyaaf hydrogen peroxide kana yoo ilaallu inni kun ammas keessatti hydrogen 2 oxygen 2. Inni kun amma ayanii wayiitu ofirraa hin qabu. Oxidation number isaa barbaaduudhaaf jechaadha. Kanaafuu maal goona? Hydrogeniin meeqa? Hydrogeniin tokko ta'uu isaa ni beekna jechaadha. Hydrogeniin tokko isa kana ammoo oxygenii A jennee yookiin ammoo X jennee haala kanaan bakka buufanna. Isa kana barbaaduudhaaf waan ta'eef. Group 1 waan ta'eef 1 dha jechaadha. Kanaafuu kan kana ammoo yeroo baay'ee group 1 oxidation number isaanii tokko, lama ammoo 2 3 jechaadha. Kuniin ammoo kan afurii ta'uu danda'a. Kan 5 olii garuu hir'atuu danda'a jechaadha. 5 oliin ta'uu kana jechaan kan 5 jechuu hin dandeenyu. Isaa gadis ta'uu danda'a jechaadha. Kanaafuu isaniin maal goona haala kanaan qubee kennuudhaan barbaaduu dandeenya jechaadha. Kanaaf maal goona seetan isa kanaafan barbaaduudhaaf ayanii yoo ofirraa hin qaban inni kun amma ayanii wayiitu ofirraa hin qabu hydrogen 2 oxygen 2 inni jennuun kun humna ofirraa hin qabu jechaadha. Kana jechaan ayanii yoo ofirraa qabate jechuun kiyya H2O- yoo jedha fakkeenyaaf amma inni kun maayinasiin tun akka -1 fudhannaa jechaadha. Kana jechaan hydrogeniidhaaf fakkeenyaaf tokko yoo jenne oxygeniidhaaf xaa yoo jenne 2/1 jennaan 2/1 siin tun ittiin baay'atte jechaadha. Kanaafuu 2/1 2 eda'u oxygeniidhaaf ammoo oxygeniin tokkuma ofirraa hin qabu maal jennaani? Xaa jennaani jechaadha. Xaa jenne jira. Wal qixa jennee ayanii kana ayaniin ofirraa qabu kana achi kennaa jechaadha. Ayanii kana -1 jennee haala saniin xaa barbaannaa jechaadha. Kanaafuu inni kun homaa ofirraa hin qabu. Ayanii wayiituu ofirraa hin qabu. Akkuma asitti argitan ayanii wayiituu irra hin jiru jechaadha. Kanaafuu wal qixa 0 jennaan. Kana jechaan inni kun amma hydrogeniin group 1 waan ta'eef oxidation number isaa 1 jennee fudhanna jedhee jira. Kanaafuu jechaan asitti xaa barbaaduudhaaf waan ta'eef. Kanaafuu ammoo maal goona 2/1 jennaan meeqa? 2 ta'a. Eda'u oxygeniin meeqa? Xaa ofirraa qaba. Garuu as 2 waan jiruuf 2/2 ta'a jechaadha. Kanaafuu wal qixa 0 jennaan. Ayanii waan ofirraa hin qabneef waan nuti 0 jennuuf kanaafuu 2 ta'an wal qixa 2 yoo garas dabarsinu waan taati -2 taate jechaadha. Kanaafuu 2 yoo hirre kanas 2 yoo hirre 2 baddi xaan meeqa ta'a? -2 yoo hirru -1 ta'a jechaadha. Kanaafuu oxidation numberiin kenna -1 ta'uu isaa haala kanaan agarsiisuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu hundi isaatiif haala saniin soodiyeemiinis fakkeenyaaf yoo fudhattan 1dha 2/1 2 jennaani asirra xaa yoo kenne 2 xaa jennaani wal qixa 0 jennee yoo hojjennu inni kunis akkasuma dhufa jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan oxidation numberiin isaanii oxidation numberiin oxygenii -1 yoo kan ta'u taate bifa saniin maal jennaani? Peroxide jennee waamna jechaadha. Most peroxides of metals are formed by burning the metals in a sufficient amount of oxygen. Peroxideewwan hedduun isaanii kan isaan uumaman haala kamiin? Burning metals meetaaliiwwan barni godhuudha yookiin ammoo gubuudhaan jechaadha. Insufficient amount of oxygen oxygenii gahaa keessatti yookaan barni goonu taate meetaaliiwwan maal arganna? Peroxide arganna jechaadha. Example
reaction kana yoo ilaalle there are many organic peroxides. Inni kun OO inni jennu kun amma inni peroxide ta'uu isaa mul'isa. Maaliif oxygen bond inni jedhu kun maal jennee jirra? Peroxide dha waan jenneef jechaadha. Kanaaf OO. Arriiwwan tunniin waan biraa fakkeenyaaf isin soodiyemii yoo jenne asiin soodiyemii yoo jenne jechaadha. Fakkeenyaaf haala saniin isaan kun amma inni peroxide ta'uu isaa nutti mul'isa jechaadha. Oxygen lama walitti linkii ta'an jennee jirra bondiiwwan isaanii. Akkasuma immoo elementii biraa wajjinis linkii ta'an jechaadha. Kanaaf which are important activators in a process called polymerization which creates plastic polymers. Kanicha maini organic compound one hedduun isaanii jechaadha peroxide warri jennu organic peroxide one hedduun isaanii maal keessatti kan isaan gargaaran important activators isaan kunniin in a process called polymerization waan jedhamutu jira. Polymerization inni jennuun kun maal seetan poolymeriiwwan argatu jechaadha. Monomerii jechaan singilii kan ta'e wayii irraa isuma isaan singilii san maal goona baay'isuu jechaadha. Baay'ifnee pooliimer jennaan jechaadha isaaniin. Kanaaf pilaastikiiwwan fakkeenyaaf pilaastikiiwwan oomishuudhaaf kan nuti fayyadamnu pooliimerii kana fayyadamna jechaadha. Kanaafuu poolimerization keessatti isaan kunniin nu gargaaranii jechaadha. Example kun maali seetan asitti maal jenna peroxide wan hedduu kan argannu maal godhuudhaan meetaalii sufficient amount of oxygen keessatti gubuudhaan jenne. Kanaafuu amma inni kun sodium fakkeenyaaf meetaaliidha, akkasuma kaalshiyeeminis meetaaliidha jechaadha. Oxygen gahaa keessatti yoo kan gubnu taate maal arganna peroxide arganna jechaadha. Peroxide arganna. Kanaafuu sodium 2 oxygen 2 isaan kun peroxide no peroxide miti isa jedhu mul'isuudhaaf maal goona asitti inni kun sodiyeemiin guruppii waan ta'eef waan kenninaafi oxygenaaf ammoo hin beeynu jennee xaa kenninaaf jechaadha. Kanaafuu lama baay'isu tokko jennaan amminsa kan lama kana tokko kanan baay'ifna lama ta'a lama kana xaa kanan baay'isna eda'uu jidduu kennaa jechaadha. Kanaafuu lama baay'isu xaa lama xaa ta'a wal qixata 0 jennaan jechaadha. Ayanii waan ofirraa hin qabneef. Ayanii yeroo isin jedhu fakkeenyaaf pilaasii ofirraa qabaate kana jechaan fakkeenyaaf hydrogen 2 oxygen inni kun kan isin example isin kennaa jiru kun argamuu dhabuu danda'a. Garuu ani example maaf isin kennaa jira malee elementiin akkana argamuu dhabuu danda'a jechaadha. Fakkeenyaaf 3 pilaasii jennee inni kun argamuu danda'a. Kanaafuu inni kun amma maal goona hydrogeniidhaaf tokko kenna oxygeniidhaaf xaa kennina san booda waan ta'eef pilaasiin kun waan jennee fudhannaa jechaadha. Kana jechaan 3 times 1 plus isa kanaan xaa waan jennee jiruuf xaa inni kun asitti tokko jechaadha. Yoon barraa'in tokko qaba waan ta'eef tokko baay'isu xaa ta'a waan ta'eef wal qixata maal jenna tokko jennee barreessina yookiin immoo pilaas waan jennee barreessina jechaadha. Asitti ammoo pilaasiin kun yoo lama ta'e H3O 2 plus yoo ta'e ammoo maal goona as kan tokko kennaa xaa kennaa kan barbaadnu saniif elementii barbaadaa jirruuf xaa kennaa jechaadha. Kanaafuu 3 eda'uu xaa wal qixata 2 plus yookiin ammoo 2 jennee barreessina jechaadha. -2 yoo ta'es -2 jennee barreessina jechaadha. Kanaafuu inni kun isiniif galee yaada. Kanaafuu isa kanaaf amma equal to 0 jennee jirra. Lama xaa wal qixata yeroo garas dabarsinu maal ta'a maayinasii ta'a jechaadha. Kanaafuu -2 ta'a inni kun gara lamaan iyyuu lamaaf yoo hirru kanaafuu kan nuti argannu maal ta'a -1 ta'a jechaadha. Kanaafuu isaan kunniin lamaan isaaniitu maayinni sufficient amount of oxygen keessatti yeroo react goonu peroxide arganna jechaadha. Chemical properties of peroxides inni taanu kan nuti ilaallu chemical property of peroxide ilaalla jechaadha. Peroxides are powerful oxidizing agents. They react with different substances by losing oxygen. Isaan kana jammaa inni peroxide wan hedduun isaanii powerful oxidizing agent dha jechaadha. Kana jammaa inni oxygen lose godhuudhaan maal godhanii substanceewwan keessatti maal ta'anii react godhanii jechaadha. Kana jechaan lose oxygen yoo kan ta'u taate maal jennaan oxidizing agent jennaan jechaadha. Oxidizing agent jechaan oxygen lose yoo kan godhu taate fakkeenyaaf isa kan yoo ilaalle ani lama yoo wal nyaachifne amma inni kun asitti peroxide dha. Inni kun peroxide dha. Maal nuuf kenna
isa kan nuuf kennee jira akkasuma watarii nuuf kennee jira jechuudha. Kanaafuu amma inni kun maal ta'e? Inni paroksaaydiin jennuun kun oksijiinii kennee jira jechuudha. Eenyuuf kenne? Isa kanaaf kennee akkuma argitan asitti inni kun P ni jira, PB ni jira, akkasuma S ni jira, asis S ni jira. Kanaafuu oksijiiniin tun eessaa dhufte? Oksijiiniin tun eenyurraa dhufte jechuudha? Isa kanarraa paroksaayidii kanarraa dhufte. Watarii sun ta'in paroksaayidii, haayidroojiin paroksaayidii jennaan isa kana. Haayidroojiin paroksaaydiin kun jalqaba meeqa qaba ture? Akkuma argitan asitti oksijiiniin 2 turte. 4 kanaan baay'ataa jechuudha. 8 ta'a. Inni kun baalaansii godhuudhaaf kan inni fayyadu. Lawuma jennee afuran. Asitti 2 jira. Garuu amma asitti watarii keessatti ammoo meeqa deebite? Takka deebite jechuudha. Isii tana maal godhe? Kanaaf kennee jira jechuudha. Kanaaf kennee baalaansii yeroo goonu garuu inni kun lakkoofsanii baay'ata rakkoo hin qabu sababa saniitiif. Kanaaf isitti aanu keessattis yoo ilaalle inni kun kana wajjin wal nyaatudha. Inni kun amma paroksaayididha jechuudha. Paroksaayididha. Dhiifama inni kun osoo hin ta'in paroksaayidii isa kana. Inni kun paroksaayididha jechuudha. Kanaafuu inni kun amma maal ta'uu qaba? Oxidaizing agent ta'uu qaba jechuudha. Kana jechaan oksijiinii loos godhuudhaan reakshinii keessatti maal ta'uu qaba? Participate godhuu qaba jechuudha. Kanaafuu akkuma argitan amma inni uumamu isa kaminni kan yoo ilaalle potaashiyeemiin ni jirti, ayoodiiniin tunis ni jirti jechaadha. Lamaan isaanii garagara bahaniiti. Akkasuma salfariin tun ammoo eessaa dhufte? Isa kanarraa dhufte jechaadha. Isa kanarraa dhufte. Kanaafuu inni kun amma asitti maal ta'ee jira? Oksijiinii yoo ilaaltan jalqaba 2 ture. Amma garuu tokko deebi'ee jechaadha. Kanaafuu inni kun kanaaf kennee jira jechaadha. Oksijiinii kanaaf kennuudhaan maal ta'e inni kun jalqaba asittuu 4 ture akkanaan jenne. Maaliif inni kun baalaansii yeroo goonuudha jechaadha. Baalaansii yeroo goonuudha kan nuti ilaalu. Inni kun luus godhe moo hin goone isa yeroodha kan nuti ilaalu. Kanaafuu inni kun luus godhuudhaan oksijiinii luus godhuudhaan kanaaf kennuudhaan maal ta'ee jira? Isa reakshinii kana keessatti hirmaatee jira jechaadha. Kanaafuu isa kana maal jennaani? Powerful oxidizing agent is jedhu kana qabatu qabdana jechaadha paroksaaydiin. Paroksaayidii keessaa amali inni lammaffaan ammoo paroxides react with aqueous acids to form hydrogen peroxide. Inni kun ammoo maal wajjin wal nyaata? Asiidii wajjin, aqueous acidii wajjin wal nyaatuudhaan hydrogen peroxide of kennaa jechaadha paroksaaydiiwwan. Kana jechaan inni kun fakkeenyaaf inni kun acidic oxideidha. Inni kun ammoo asiidiidha jechaadha. Isa dhiifama inni kun paroksaaydiidha. Paroksaaydiidha inni kun asiidiidha. Lamaan kun wal nyaatuudhaan maal nuuf kennan? Saltii nuuf kennanii jiran. Soodiyam kilooraayid inni jennu saltiidha. Akkasuma ammoo paroksaayidii nuuf kennanii jiran jechaadha. Kanaafuu akkuma argitan paroksaayidii ture inni kun. Paroksaaydiin kun maal wajjin wal nyaatuudhaan? Aqueous asiidii wajjin wal nyaatuudhaan maal nuuf kenne? Saltii fi maal nuuf kenne? Paroksaayidii nuuf kenne jechaadha. Kanaafuu paroksaayidii haayidroojiin paroksaayidii nuuf kennaa jechaadha. Paroksaaydiin amma inni kun haayidroojiin paroksaayidii osoo hin ta'in paroksaayidii ture. Paroksaayidii gosa biraati. Garuu dhumarratti kan inni nuuf kennu paroksaaydiiwwan hunda osoo hin ta'in haayidroojiin paroksaayidii sana nuuf kennaa jechaadha. Haayidroojiin paroksaayidii isa jedhamu kana nuuf kennaa jechaadha. Inni itti immoo hydrogen peroxide ilaalla isa kana jechaadha. Hydrogen peroxide is a colorless amala isaa qabaatu qabdan colorless liquid whose solutions are usually used as bleach in the an antiseptic. Inni kun tokkoffaa inni colorless liquid dha jechaadha. Hydrogen peroxide inni jennuun kun inni biraa immoo akka maalitti nu gargaara? Akka bleachiitii fi akka antiseptikitti nu gargaara jechaadha. Hydrogen peroxide is decomposes to release oxygen. Inni kun maal release godhuudhaaf? Oksijiinii release godhuudhaaf maal ta'uu qaba? Decompose ta'a jechaadha. Decompose ta'ee maal nuuf kenna? Hydrogen nuuf kenna jechaadha. Akkuma reef jenne oksijiinii nuuf kenna. Oksijiinii release godhuudhaan kana jechaan maayini oxidizing agent ta'uu isaa nutti mul'isaa jira jechaadha. This reaction is slow but can be speed up by the addition of catalysts like isa kanatti dabaluudhaan yookiin ammoo PT isin jennu tana manganeezii fi isa kanatti dabaluudhaan maal godhuu dandeenya? Speed up godhuu dandeenya jechaadha. Slow ture maal nuuf kennuudhaaf? Oksijiinii kana nuuf kennuudhaaf jechaadha. Maal jenna? Decompose godhuudhaaf. Kanaafuu amma sitti wanni sun qabatu qabdan the decomposition of hydrogen peroxide to give or to release oxygen is slow ta'uu isaa beekuu qabdan. But we can speed up it by using or by adding
catalyst like manganese in the PTC jennuun tana lamaan tanniin maal godhuudhaan lamaan kanniin add godhuudhaan maal godhuu dandeenya jechaadha. Isaan kanniin speed up godhuu dandeenya jechaadha. Isa kana reaction kan speed up godhuu dandeenya yookiin ammoo speed isa dabaluu dandeenya jechaadha. Inni bleach jennuun kun maal seetan bleach inni jennuun kun wanta wayii killing godhuudhaaf kan nu gargaarudha jechaadha. Dartiiwwan yookiin ammoo xuraawaa garaagaraa qulqulleessuudhaaf kan nu gargaarudha jechaadha. Antiseptics inni jennuun kun ammoo infekshinii irratti kan nuti fayyadamnu kan jechaan madaa garaagaraa irratti akka baakteeriyaa garaagaraa ajjeesuuf kan nuti fayyadamnudha jechaadha. Antiseptics inni jennuun kun kanaafuu faayidaa isaa keessaa bleachii fi antisepticsiidha jechaadha. Inni biraa immoo maal jennee jirra isa kana slow ture speed up godhuudhaaf manganezii fi PT yookiin ammoo platinum jechaadha. Isin tun lamaan kanneen dabaluudhaan speed up goona isa jedhu kana beekuu qabdan jechaadha. Hydrogen peroxide is a strong oxidizing agent. Isa kana jalqabas jennee jirra. Peroxideewwan maal jennee jirra strong oxidizing agent dha jechaadha. Kana jechaan ammoo hydrogen peroxide isaan kanneen keessaa isa tokkodha jechaadha. Peroxide dha waan ta'eef kanaafuu inni kunis akka strong oxidizing agent nu gargaara jechaadha. Its oxidizing power is responsible for its effectiveness as antiseptic for mouthwash and cleaning wounds. Inni kun kanaafuu oxidizing power qabaatuun isaa kun maaliif nu gargaara? Antiseptiksiidhaaf akkasuma immoo maawuzii yookiin ammoo afaan qulqulleessuudhaaf jechaadha. Akkasuma immoo cleaning wounds akkuma reefseen jedhe woundiiwwan yookiin ammoo madaawwan garaagaraa clean godhuudhaaf effect ta'uu isaa kan gargaaru oxidizing power kana jechaadha. When hydrogen peroxide is added to a colored dye, the molecule responsible for the color will oxidize and so the color will disappear. Showing it is bleaching action jedha. Bleaching action ammoo wanta wayii qulqulleessuudhaaf killing godhuudhaaf kan nuti fayyadamnu isin jedhee jira. Xuraawaa garaagaraa ta'uu danda'an as keessatti ammoo kan inni fayyadame kalarii balleessuudhaaf jechaadha. Fakkeenyaaf inni kun colored dye yeroo dabalu jechaadha. Inni kun kalarii qaban ture. Garuu yeroo hydrogen peroxide kan itti dabalu maal godhaa? Kalarii kana disappear godhaa jechaadha. Inni balleessa. Kanaafuu bleaching ta'uu isaa kan nutti agarsiisudha jechaadha. For example, if hydrogen peroxide is added to black dye paint gurraacha akka ta'etti kan dabalu taate jechaadha. That contains lead sulfide. Isa kana lead sulfide jennu isa kana the black color turns white. Black coloring kun gara miti jirama gara white ti jirama jechaadha. Kana jechaan kalarii jalqabaa san maal godhe disappear godhe jira jechaadha. This is due to the oxidation of lead sulfide to lead sulfate. The equation for this process is equation kan yoo ilaallu isa kana ta'a jechaadha. Lead sulfate ture maaliif dabale hydrogen peroxide dabale san booda lead sulfate fi maal arganne watarii arganne jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan ilaaluu dandeenya jechaadha. Paartii kana jalatti maal ilaallee jirra? Amphoteric ilaallee jirra, akkasuma neutraalii fi peroxide ilaallee jirra jechaadha. Paartiiwwan itti aanan keessatti asiidii fi beezii bal'inaan ni ilaalla. Kanaaf viidiyoon keenya inni har'aa isa kana fakkaata. Hanga asii yoo kan ilaaltan ta'e viidiyoon kun isinitti tole jechaadha. Kanaafuu viidiyoo kana hundi keessanuu share godhuudhaan guruppiiwwan garaagaraa yookiin ammoo hiriyoota keessaniif share godhuudhaan na gargaaraa isin jedha. Akkasuma ammoo yeroo viidiyoo kee ilaaltan ammoo VPN yoo fayyadamtan baay'ee natti tola. Maaliif wanta isin irraa argadhu yoo jiraate VPN dhaan yoo na ilaaltan qofaadha jechaadha. Sanis masooqiyaan xixiqqoon secondii 5 wanni hin guunne wayii jidduu kanatti waan dhuftuuf isiin sun ammoo ana na fayyaddi waan ta'eef kanaafuu viidiyoo daqiiqaa gana dheeratu kana keessatti secondii 5 yoo naaf kennitan isin rakkisu jedhee yaada. Kanaafuu hundi keessanuu VPN fayyadamuudhaan na gargaara. Akkasuma ammoo PDF-wan garaagaraa akkasuma immoo gaaffiiwwan garaagaraa Telegram banee jira waan ta'eef Telegram chaanaalii description jalaa yookiin ammoo pin isin godha comment jalqabaa irra seentanii pin isin godha. Kanaafuu isan jala seenuudhaan argachuu dandeettanii jechaadha. Liinkii isan tuquudhaan liinkii achitti argattan tuquudhaan Itiyoo Student jedha yookiin ammoo Telegram irra seenuudhaan @Itiyoo Student yoo jettan chaanaalii keessan dhufa. Achi jalatti PDF-wan garaagaraa akkasuma gaaffiiwwan garaagaraa achirraa argachuu dandeettanii. Kanaaf